Dah lah cinta dua bawa tu dia marah. Kayak cuma baru terus. Aci kakak. Surprising kana? Coba dulu. Ada apa Nadura? Coba dulu. Inde, nagenya ketif gari miti aci kakak bidura. La. Nagenya ketif gari. Tofta nakana nabirat tinajut. Yo wantna wain ajira derati mi wakan sijala bawada. Sila. Oh munjiru. Ati bar osoo ani jaartii wayii argee bareedduu wayii jechuudha mana sii fide surprise siin jedhee akka malee gammaddaa bar kana wannati gammadu. Amman cufadha moo surprise kiyya naaf hidda. Yeroo argita. Oh xiqqoo ofirraa ta'a bakka takka gati. Osoo namni surprise jedhee durba bareedduu tokko fidee jechuudha. Where is my surprise? Jaartii sadaffaan si bargee durba bareedduu tokko fidee osoo maratti. Deemi. Yoo fidee surprise jedhee ni gammada. Isin agarsiisu? Maal agarsiisu? Nu agarsiisne? Adaran achirraa ngalaala arti Faransaay masbuut. Faransaay masbuut. Saada wallahi achirraa ngalaala arti. Wallahi maskootii Wallahi wallahi oduu jaalatti dhugaadha dhugaa miti baay'ee sin agarsiisa. Warabbal kaaba. Ila kuloo. Hin mul'ata. Wayne zoom hin ta'u sila tiktokin. Tiktokin zoom hin ta'u si. Wajaji wal keessa sun akka jiru. Zoom hin ta'u tiktokin. Wallahi laaziifan maskootii irraa laalee dhufe gaarabbi sinii kana warras jala jirtan akka kun. Kuloo ila maskootii si irraa gallaalti sa ila booqii dheeraa ta'e. Ila kuloo achirraa gallaalten. Wallahi maskootii irraa gallaalee dhufe yaala. Hin mul'ata guys, hin mul'atu barfa godha. Daawwattoonni kan koo fira hordoftoonni koo faamiliin kan koo akka kan koo oduu jaallattan gaarabbi sinii kana. Kakak kana jala ijiti kairo orba dabarsine hin kenninu nu am sorry. Keessattuu wanti Asuma kan gaazexaa sadiitti sinii dabarsina waan ta'eef ilaala. baay'ee nutti himu waan ta'eef jaalala kaayiroo kanatti. Ana itti haaju. Firendi tu firendi irratti qabe wal qaban. Firendi irratti kokkee wal qabe. Osoo inni harkarra kaa'atee deemu yaa rabba illee qabamee oole wallee rabbi warra takka harkarra kaa'atee deemaa oole. Wanti balaan kun balaa naa dhufetu gara biraatti jijjiirame. Beekera baay'ee an qalbiin kan koo jechuudha yeroo ati harkarra kaatu ta'ee yeroo ati reef dubbistu ta'ee beeku malee yeroo ta'e wayii onneen kan koo jibbuna jedhee ture achumaanan bakka reedit isheen godhaachuu jammari'a. Siime barbakka silaa wanni amma xaafe kun intaloree wankarra qabaadha jedhee mutakka hojii ta'uu qaba ture. Gurbaa qabate bakka balaan kun keetii miti naan jedhe. Intaloo lakkafee ture yureefisi na qabattee olte jechuunallee. አንቺ መስኮት ጩፊ ምንድን ነው? ዙም ናቶ ወደ ወላሂ ጭንቲ ከዘላይን አርጊ ዘዋና ተጅራ ሙርመ ደረ ዝዳቀ በዋ ወዶላ ወዶፍተው namni oduudhaaf jedhee jechuudha uummata kana baay'atu dhiise fooqii kudhaamee qarra muumee ganda kee jalatti horinnanni banamee jabaadhu gadi ilaalifannaan maskoota rangallaan isinitti kuloo tamsaasa kallattii dabarsaa raanoo asi tamsaasa kallattii sagaleedhaan koomentaatara ani jaallaalee asi fireendi irratti wal qabde gadee Memberi maqaa kan koo argaa jirtu maqaa kan koo bakka billee kulo morma maskoota ranga kaayee ilaalaa jira auzu billahi min shaytaan rajim ayani bomu benga dilala hari sini masalah mantap mubarak illee ilaalaa jira daawwataan auzu cufe anji maskooti warab balqaa kulo isin bira daawwatti jedhanii viidiyoo mana dhiyaane
Achirraan galaalaa jiru. Uffatteem. Mubeen miila irra kaatee buna dhugaa laala. Uuzu billahi haraa mubee gadi bu'ee haraa arti malee. Naayijeeriyaa nama fakkeessa. Elaan horarii nama fakkeessa kaameeraa kan qo'isa agarsiisa. Horarii nama fakkeessa. Bilbila irraa miti kun. Elaan. Okay, bishitaa qaba. Geemii namatti ergi qaba. Koy. Geemii ergiiti. Maal jallimtare? Maal jallimtare? Agarsiisa kabadhaa silaa oduu wantinaa suusii oduu qabna. Deemi maal guutanii qoy amma akkanatti agarsiisa afaan korraa. I'm sorry. Warri qilee keessatti dhalattan dhiifama qaba. Addabaabaayii keessatti dhaladheen addabaabaayii lafa mazoora bakka gabee. Mana yaamtan? Teelatti ol affeeraa jira. Namni biraa si bira hin jiru? Irratti naa karaa ettanii yaamta isirratti karaa halka irratti dhiise. Tokko dheengota nu dubbisinaan hin jedhu na dubbisinaan jedhe bal'aa rakkoon qabu gaafa kanaa dhabeen du'aa dubbisade. Haadha Faatu ammas sheekoliin biyya kanaa jechuudha kottuuti buna nuu danfisiisi jedhanii si qabatti mana ofiitti. Akkasillee jiru illee hin dagatin. Nama guddatte buna danfisuu dhattee jechuudha dhaqeedhuma ni tokkoyyuu shoorbaa danfisee kootu raan jedhe beektaa quraana. Mee bakka takka waa'ee quraanaa kana keessa qalbii si godde tana si jiisaa jenna. La habibii ki asma imo keessa wal jiifnaa dhiise. Biyya kanatti duraan maaltu jira beektaa? Gisee zamana durii amma xiqqoo namni sirriitti nanaqqa'ee mana dallaala kana dhiisa malee duraan dallaala hojiitu jira. Hojii nama galchasii galee biyya kanatti. Hojiin rakkisaa ture namni biyya waan hin beekneef maktaba hin beektu beektaa. Maktaba waliigalee jechiisaa. Gisee amma hojii siyaamu heduu kana jalqaba aga namitti hin dhuftu beenu bakka kanatti enna'ee fuudhee mana isaa si fida. Ati maktabuma seeta mana isaa. Mana keessaa kursii waan kana qaba. Maktabna si aga madaamiin dhuftu jedha. Madaamii wayiitu hin jirtu bari yookaan boriif iftaanitti fa'aa beellamaa fi hojiillee hin jiran. Akkasii rakkatte qoratee dhalaan rakkattii miree yoo hojiin qabaanne mallaqa binaamina rakkoodha akira. Dirqama immoo hojiin barbaadu. Akka madaamiin dhuftu jedhee mana galchaa achi booda immoo hojiin akkanaatee hojii bareedaa itti himaa. Akkasii rakkatte waan argeef rakkoo hojii sanitti fayyadame. Takka lama hojiicheessu malee hojii kana siin galchuu jedha. Yoo siin didde hin tuma. Achumatti qabee mana ofiitti mire maa dhufteedhaan istaayilii isa irraa amma suni naqqaamee ari'atamnaan jijjiiramee immoo istaayilii qaraasisaa kanan durii yemmaan biyyatti waa takkan qaraaretu akkuma juusa lamaa sadii tanaaf as ta'e. Lakkanu angkara manfasin kia sheekkotu mana didalaa. Akkasin nawaamee harkaa miliqee ka'ee dheengaddaanumatti maatii bituuf suuqa jaaba keessa deemu quumtaa kan uffatee shaantaa ispoortii kana dugdagga rakkifatee raap jedhamatti dhufu raappara jira. Raappara fakkaatee deema. Raappara fakkaatee siin jedha kan sheeka jedheetiin maal kabira dhaqee quraana qara'a jedhee ka'ee rabbiin kun na dhooge kun manfasiin na hime na dhooge kun innaate abbaate na galaafatee. Dhiimoo irratti sheeka ture kalafatti raapparaa kun. Laali tiktookii kanarra beekaa beektaanin. Okay. Achuman lamu mee kootu qalbii si godde tana kootu mee yeroo tokko nu bira kootu qara inaan jedhe. Inshallah ni dhufa jedhee bakka inuma yaala guyyaa hundaanuma guyyaa tokko fa dhaquuf kaanee asuu waliin mari'anneeti jinniin asuu kunillee sheekota didde asuu. Achitti amma deengaddi kananuma soqa jaa gada seenuuf deemu laarkaas shaantaa ispoortii kana damman xanfate quumxaa kan uffate tisheertii kana waxxaree godhatu kana qabu kana godhate. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rapper mana gaya tuh nanti gabe. Namitti birri kan mau video dan natum tasinya lu sana gitu. Gara sih sana cigore dapat dia tuh malali.
Osoo si argee hin fiigu. Nan argine inni anatu arge malee. Muudannoon biyya kana si mudatan jira adawaa ta'e qabarame. Ani muudannoon biyya kana mana mudatte. Bar yaa nan jirti muudannoon takka tamtu jira beektaa? Maal godhe si fakkaate? Asii garraa kun bakka wanni kun suuqii buutuki muka itti gasseeraniin sun hin jirtu. Waan deemuun beeku waan deemuuf hin beeku laa mana wannoo hambaa ishee mana aabbee jalaa bitadha jedhee deema. Angana tuma deemu tokko karanna dhufe. Ayyee. Karanna dhufe assalaamu alaikum wa alaikum salaam akkam jirtu kana haati nagaa alhamdulillah. Muyyatti ati ta'e na barbeetta arsoomni qorsooma ni beektaa miti naan jedhu. Ani sun beeku isin na beektan jedheetu maallash jedheetu mataa lafa kaayee gadhise. Angana koota mee akkana gad deemna jedhee. Karaa bakkuma mana caammaa saniini. Gadi qajeelle. Aniin duwwaa dide jedhe moo. Waa takka itti dubbadhe moo. Inuman deeme. Anganatti ekaan gad deemnee yoo jenne manni ho'i mana gaawwaatitu jira keessa san. Keessa akkana yoo galseema mana gaawwaati jira. Anti ngana kaani. Ola seen kottare oduu ani olin seenin hixatee ifaa cufe. Mana saamu. Ifaan mana garaa keessaa cufe ifaan bakka lama wal kukkutee ta'a namni. Kiisaa kana homaa kana harkisanii dhiira malee namni tokkichi hin jiru mana san keessa. An hanga deemu kan hundaa of hin beeku beeki. Ni deema malee maaf akka maal eenyu isaa hin beeku isa hin beeku bas. Maal akka jamulla hin beektu. Waan takka waan beeku hin qabu. Kana yoo akkana ola seenne kattiin seeni kootti jedhe seeni ilaala koona mootummaa simatu kanan na simate. Amma akkana gatteenni yoo jenne silkii kan kee garaa lafa garagalchi garaa olin garagalchin silkii naan jedhe. Garaa isaa kan lafa garagalchite irra olin garagalchin naan jedhe. Ati faatee hadha eessa seente nagayatti kanaadaa jedheetuma. Mataa lafa kaayetumaan jedhise. Tana keessa qoyi waa ajajee deeqaa jedhee ol kan biraa. Yoo inni narraa na bira akkana ol ka'e jinni narraa ka'e beekna. Silkatti matana lafaa ol fuudhee ni torki illee hojjetu keessa sanii boolla wayite silki matana kan namni na oolan jenni kan heloo jedhe laaftuun takka. Gurra qabadhee gara balbalaa gassi keessa deemtanaan jedhe. Lakki akkanuma garana ijoollee wayitiitu iyyuu feestaalii kana ijoollee booda geessuu deemaa jira nama martiin jedhe. Hangana ni torkiin hin jiru akkana barree jala deebiitti haasa'e lama sheedhe. Taachii gadi bahee hin fiigeen. Hin fiigeef hin deemee hin beeku yoo san mana kiyya gadi duraan. Wanta waan akka kaaffeeti. Waan akka kaaffee nageessa kaaffee keessaallee akkana dukkoo rukkoo wayii keessa jirti. Inni amma deemee waa ajajaa jedhe waan inni ajajuu deeme beekaan. Silaachi feentiin na saqqaltee ol tasaqqalamee oole. Kenga kala ada hadale namicha saya yaadachuu hin dandeenye an nama guyyaa takka arge ni yaadadha namicha sana gadhaalle yaadachuu hin dandeenye osoo yaadadhe karaarra silawaa jedha. Shayxaana sitti Orgafani amma gisee namni assalaamu alaikum naan jedhu karaa gubbatti ani irree kanatti kenneetumaan jedhisa. Wallahi. Abbiin nabaa. Noolaa wayisi jaali kakara taasi madaisu. Arsoomni qorsooma dheesi akaa'u wala. Si akaa'u na bilcheessu edha. Baga rabbi wallahi baga rabbi si baase naa jira. Baga rabbi si baase naa jira. Orga gaafa saniiti nama walitti hin deemne. Namni ajaa'iba warra namni akkamitti nama yaada qoy. Akkamitti nama yaada jettaa? Namni keessattuu yoo maal akka ta'e hin beeku. Dhibba keessaa parsentiin 70 irra caalaan faara. Faarinnata keessa buukuni macarra yaada namni nama hoolota akka hoolatti nama laalaba isa wayi. Namni xiqqoo mallee akka maqaa mallee ooloo isee xiqqoo guyyaa lama sadiillee wala haasofsiisannaan. Guyyaa biraatu nattamee qaamaan illee si ho'isee dhiisin dhiisu guyyaa biraatu Meen silaannaa waliin haasa'ee haadha faatee jedhee shonkooruma karaa gubbaa sannaa bitee yookaan bukaatuma karaa gubbaa sannaa bitee
Mee guyyaa biraa wal argina dhee yookaan kun achuma harka galmasiisee mana hoteela Oromoo san kan nyaataa sanillee achuma nageessee onnira. Fuudhee kun olaa dukkana rukkoo mana sheexaan fakkaatu takka keessa. Lakkoofsummallee osoo irraa fudhatee deeme takka takka irraa. Sirraa fudhatee deeme moo sirraa fudhatee deeme?